Akkam jirtu kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo bakkuma jirtanitti nageenyi keenya kan kabajaatiif kan jaalala isin haa ga'u isin hin jenne ta'an sun oduu isaa kana qabannee dhiyaannee jirra hangaduma sagantaa kanaatti nu wajji turan affeerraa kenna kun biiftuu Oroodha keessan jajjabeeffadha laayik sheer godhu hin dagatina kallattimaan gara mata duree oduu amma qabaddeetti yeroo dabru oduun jalqaba. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti yeroo dheeraa fi dararaa garaagaraa mana hidhaa keessatti argaa turan 2,800 ol gara biyyaatti deebi'anii jiru. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun inni itti aanu giddugalli baankii ijaa Itoophiyaa lammaffaan magaalaa Jimmatti eebbifamee hojii eegalee jira. Dabalata odeeffannoo kanallee qabadhee jira. Oduun itti aanu Itoophiyaan mancaatii hannaa fi saamicha qabeenya biyyattii irratti raawwatamaa jiru to'achuu hin dandeenye jedhamee jira. Haleellaa saayibarii dhaqqabsiisuun baankii biyyattii irratti saamicha raawwatameen Itoophiyaan birrii biiliyoona 1.3 ol kasaaraan irra dhaqqabuun gabaafamee jira. Akkasumas mancaatii fi hanna humna elektiriikii biyyattii irratti raawwatameen kasaaraan birrii miiliyoona 100 miiliyoona 43 mootummaa irratti dhaqqabe jedhamee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli loltoota mootummaatiif waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiruun miidhaa guddaa loltoota mootummaa irratti dhaqqabsiisuun loltoota mootummaa hedduu hojiin ala taasise hedduu immoo booji'uu beeksisee jira. Akkasumas loltoonni mootummaa hedduun waraana bilisummaa Oromootti harka kennatan jedhee jira. Mootummallee gama isaati oopereeshinii guutuu Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru itti fufuu fi oopereeshinii gaggeessaa jiruun loltoonni waraana bilisummaa Oromoo hedduun harka kennatan jedhee jira. Dabalata odeeffannoo kana qabadhee jira isiniin ga'a. Oduu biyya alaatiin Ameerikaa fi akkasumas Awustiraaliyaatti hidhattoonni haleellaa namoota nagaa irratti raawwataniin miidhaa lubbuu fi kan qaamaa dhaqqabsiisanii jiru. Awustiraaliyaatti namni maqaan isaa Ahmad Al-Ahmad jedhamu nama haleellaa namoota nagaa irratti raawwataa ture duubaan itti dhaqqabuun qabee qawwee namichi namoota nagaa irratti dhukaasaa ture irraa fuudhuun dinqisiifannaa argatee jira. Dabalata odeeffannoo kana qaba. Guutuu odeeffannoo kanneeniitii fi kan biroo wajjin ani Bariisoo Ganamooti guutuun odeeffannoo akka itti aanu kanatti isiniif dhiyaatu. Lammiileen Itoophiyaa Saawud Arabiyaatti rakkoo garaagaraa keessa turan 1,800 ol gara biyyaatti deebi'anii jiru. Lammiileen Itoophiyaa kun yeroo dheeraaf Saawud Arabiyaatti rakkoo garaagaraatiif saaxilamanii manneen hidhaa garaagaraa keessatti dararaa garaagaraa argaa kan turan namoonni 1,859 rakkoo keessa turan keessaa bahuudhaan gara biyyatti deebi'anii jiru. Lammiileen kunneen kan biyyatti deebi'an torban kana keessa balallii torban yoo ta'u namoonni gara biyyatti deebi'an kun hundi isaaniitu dhiira jedhamee jira. Isaan keessaa daa'imman umriin isaanii waggaa 18 gadi daa'imman 30 ta'u ministeerri dhimma dubartootaa fi hawaasummaa beeksisee jira. Walumaa galatti hojiin lammiilee Itoophiyaa mana hidhaa Suuditti yeroo dheeraaf dararamaa ture gara biyyatti deebisu fulbaana 2018 irraa eegalee hanga ammaatti lammiileen 29,581 gara biyyatti deebifamuu ibsamee jira. Oduun itti aanu giddugalli baankii ijaa Itoophiyaa lammaffaan magaalaa Jimmatti eebbifame tajaajila kennuu eegalee jira. Giddugalli baankii ijaa kun Finfinneetti aanuun inni lammaffaan Jimmatti banamuu ministeerri fayyaa beeksisee jira. Kunis tajaajila kunuunsa ijaa babal'isuuf tarkaanfii murteessaa ta'uu ministeerichi beeksisee jira. Deetan ministeera fayyaa Dr. Darajjee Dhugumaa sirna eebbaa kanarratti haasaa taasiseen tajaajila fayyaa ijaa bu'a qabeessaa fi akkasumas qaqqabamaa ta'e taasisuudhaaf hojjetamaa jira jedhee jira. Akkasumas daayirektarri ol'aanaan tajaajila baankii dhiigaa fi tishuu Itoophiyaa Dr. Ashannaafi Taazzabee akka jedhanitti lakkoofsi arjoomtoota ijaa dabalaa dhufuu himuudhaan hojii hubannoo hawaasaa uumuu cimsuu fi akkasumas tajaajila baankii ijaa gara naannolee birootti babal'isuuf itti fufsiisuun barbaachisaa ta'uu ibsee jira. Hooggantuun Biiroo Fayyaa Oromiyaa Aadde Natsaannat Warqinaa PhD giddugalli baankii ijaa Jimmaa banamuun hawaasa Jimmaa fi naannoo isheetiif qofa osoo hin taane kibba lixa Itoophiyaa dabalatee naannolee ollaatti fi carraa tajaajila kunuunsa ijaa bal'aa uumuu akka danda'u himanii jiru. Oduun itti aanu Itoophiyaan hannaa fi saamichaan qisaasamaa fi kasaaraa mallaqaa irratti dhaqqabaa jiru to'achuu hin dandeenye. Haleellaa saayibarii dhaqqabsiisuudhaan saamicha baankii biyyattii irratti raawwatameen Itoophiyaan kasaaraa birrii biiliyoona 1.3 irratti dhaqqabee jira. Haaluma wal fakkaatuun humna elektiriikii irratti hanna raawwatameen humni elektiriikii gigaawaatiin 35 hatame jedhamee jira. Walumaa galatti baatii 4 keessatti hannaa fi mancaatii
humna elektirikii Itoophiyaa irratti raawwatameen Itoophiyaan birrii miliyoona 100 miliyoona 43 dhabuu yookaan kassaruun gabaafamee jira. Walumaa galatti Itoophiyaan hanna mancaatti fi saamicha qabeenya biyyattii irratti raawwatamaa jiru to'achuun humna isiitii ol ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa ifoomsanii jiru. Yeroorraa gara yerootti haleellaan saayibarii Itoophiyaa irratti raawwataa jirus dabalaa dhufuu fi miidhaa guddaa dhaqqabsiisaa jiraachuun Itoophiyaan immoo to'adhe jechuudhaan rakkoo uumame yeroo hedduu haguugaa deemuun miidhaa hamaaf kan isii saaxilaa jiru ta'uu ifoomee jira. Oduun itti aanu oduu oolmaa Oromiyaati. Oduu oolmaa Oromiyaatti lolli Oromiyaa bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaatti waraana bilisummaa Oromoo gidduutti deemaa jiru akkuma itti fufeetti jira. Waraanni bilisummaa Oromoo bakkoota garaagaraatti tarkaanfii loltoota mootummaa irratti fudhataa jiruun loltoota mootummaa miidhaa irraan dhaqqabsiisuun hedduu hojiin ala taasisee hedduu booji'uu beeksisee jira. Haaluma kanaan loltoota mootummaa hedduu kan booji'e ta'uu akkuma viidiyoo irratti argitan kana tibbana hedduu isaanii bakkoota garaagaraatti booji'uudhaan harkaa qabaachuu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Itti dabaluunis waraanni bilisummaa Oromoo isaaniin kunniin warra carroome jedhee jira. Kan garaa nama nyaatu hedduun isaanii dirree kana dhufuun kan isaaniif hin malle jechuudhaan dubbatee jira. Akka waraanni bilisummaa Oromoo jedhetti loltoonni booji'aman kunneen maalummaa isaaniitu yoo gaafatan kan himuu hin dandeenye, kan maqaa isaanii yoo gaafatan waan biraa himan jechuudhaan ibsee jira. Hedduun isaanii maa dhuftan jedhanii yeroo gaafataman waan himanillee kan hin beekne, eessatti leenjitan jedhamanii yoo gaafataman kan hin leenjiin ta'uu kan of himanii fi akkaataa qawwee itti qabatanuyyuu kan hin beekne. Hedduun isaanii dhukaasa yeroo dhaganitti kan baaragan ta'uu kan of himan ta'uu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Mootummaan immoo farra riphee lolaa milishaa maal jechuudhaan kan bobbaasu yoo ta'u isaan kunniin daa'imman ofii osoo guddifatanii isaaniif caala jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo dhaamsa dabarsee jira. Sababni isaas nuti lubbuu namaa balleessuu yookaan ajjeesuu fi qisaasessutti dhimma hin qabnu, garuu isa oofame nu barbaada dhufeef immoo wanti isaaf goonu hin jiru. Warroonni kun warra nu durallee dhaabachuu hin dandeenye, hedduun isaanii miidhamoodha jechuudhaan dubbatee jira. Gama biraatiin immoo loltoonni mootummaa hedduun mooraa waraana mootummaa gadi dhiisanii gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Haaluma kanaan tibbana bakkoota garaagaraa irraa loltoonni mootummaa lakkoofsaan baay'ee ta'an bakkoota garaagaraa irraa hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufan jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Muraasni isaanii kan viidiyoo itti aanu kanarratti argitan kana yoo ta'u, inni jalqabaa kun gootummaadhaan qawwee lama qabatee gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufe jechuudhaan waraanni bilisummaa Oromoo simannaa gootaa taasiseef jedhee jira. Isaan kunniinis haaluma wal fakkaatuun hidhannoo guutuu wajjin gara mooraa waraana bilisummaa Oromoo dhufu waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'e waraanni bilisummaa Oromoo haleellaa loltoota mootummaa irratti bakkoota garaagaraatti raawwataa jiru itti fufuu fi haleellaa raawwataa jiruunis injifannoo argatu beeksisee jira. Haaluma kanaan waraanni bilisummaa Oromoo zoonii lixa Oromiyaa godina Horroo Guduruu Wallaggaa aanaa Coomman Guduruu ganda nuu bari'ee ifaa jedhamutti tarkaanfii fudhatee milishoota mootummaa 9 hidhannoo guutuu wajjin fayyatti harkaan qabee jira. Akkuma viidiyoo irratti argitan kana kan to'ataman isaan kanneen yoo ta'an AKM 5 fi SKS 4 wajjin waraanni bilisummaa Oromoo to'atuu beeksisee jira. Har'as lolli bakkoota garaagaraatti loltoota mootummaa waliin gaggeeffamee jira. Bakkoota lolli itti gaggeeffame irrattis waraanni bilisummaa Oromoo injifannoo argadhe jedhee jira. Hundumaafuu simannaa ho'aa taasisuuf waraanni bilisummaa Oromoo beeksisee jira. Kun akkuma jirutti ta'ee gama mootummaati. Mootummalleen opereeshinii Oromiyaa keessatti gaggeessaa jiru itti fufuu beeksisee jira. Opereeshinii gaggeessaa jiruunis bakkoota garaagaraatti tarkaanfii fudhataa jiruun kan milkaa'aa jiru ta'uu kan beeksise yoo ta'u, bakkoota garaagaraatti loltoonni waraana bilisummaa Oromoo harka kennataa jiran jedhee jira. Opereeshinii tibbana giddugala Oromiyaatii fi lixa Oromiyaatti gaggeessaa jiruun miseensonni waraana bilisummaa Oromoo giddugala Oromiyaa fi lixa Oromiyaatti harka kennatan jedhee jira. Waraanni bilisummaa Oromoo immoo loltoonni mootummaan harka kennatan jedhe kun kan maqaa waraana bilisummaa Oromootiin saamicha raawwataa turanii fi dararaa garaagaraa raawwataa turan akka ta'an dubbatee jira. Oduu biyya alaatiin Ameerikaa fi Awustiraaliyaatti hidhattoonni namoota nagaa irratti dhukaasa banuudhaan haleellaa raawwataniin miidhaa qaamatii fi kan lubbuu dhaqqabsiisuun beekamee jira. Awustiraaliyaatti namni tokko sodaa tokko malee namicha namoota nagaa irratti dhukaasa banaa ture duubaan itti dhufuudhaan qawwee isaa irraa fuudhuun balaa dabalataa akka hin dhaqqabsiifne taasise dinqisiifannaa jabaa argatee jira. Ameerikaa Yuunivarsiitii Biroon keessatti dhukaasa hidhataan tokko baneen
barattoonni 2 yoo ajjeefaman namoonni biroo 9 madaa'an jedhamee jira. Haleellaan kun kan raawwatame bulchiinsa Odola Road keessatti sanbata xiqqaa kutaa barnootaa keessatti qormaanni kennamaa yeroo turetti jedhamee jira. Yuunivarsiitiin haleellaan keessatti raawwatame kun yuunivarsiitota Ameerikaa yuunivarsiitota hangafa jedhaman keessaa tokkoo fi akkasumas yuunivarsiitii beekamtii guddaa qabudha jedhamee jira. Haleellaa kanaan yuunivarsiitichi kan cufamee ta'uu fi akkasumas namni haleellaa kana raawwate barbadamaa jiraachuulleen himamee jira. Akkasumas Awustiraaliyaa Sidnii iddoo addaa Bondi Beach jedhamutti haleellaa abbaa fi ilma ta'uudhaan namni 2 namoota nagaa irratti dhukaasa banuudhaan haleellaa raawwataniin miidhaan qaamaa fi lubbuu kan dhaqqabe ta'uu maddeen odeeffannoo garaagaraa gabaasanii jiru. Haleellaa abbaa fi ilma ta'uudhaan namoota nagaa irratti raawwatan kanaan namoonni 15 yoo ajjeefaman 30 kan ta'an immoo madaa'uun gabaafamee jira. Yeroo hidhattoonni haleellaa kana raawwatanitti namni maqaan isaa Ahmad Al-Ahmad jedhamu nama haleellaa raawwataa ture irraa duubaan itti dhufuudhaan qawwee isaa irraa fudhatuun haleellaa biroo akka raawwanne lubbuu namoota hedduu baraaree dinqisiifannaa guddaa qaamota garaagaraa irraa argatee jira. Ahmad Al-Ahmad gootummaadhaan hidhataa namoota irratti dhukaasaa ture qawwee irraa fudhatuun isaa dinqisiifannaa qofa argatu odoo hin taane deeggarsa mallaqallee walitti qabamaa fi kan jiru ta'ulleen gabaafamee jira. Deeggarsi mallaqaa taasifamaa fi jiru kan kuma dhibbootaan lakkaa'amu jedhamee jira. Kanneen deeggarsa mallaqaa taasisan keessaa dureessi yookaan biliyeenerri beekama Bill Ackman yoo ta'u deeggarsa doolaara 100,000 kennuun himamee jira. Akka deeggarsi mallaqaa taasifamu sababa kan ta'e Ahmad Al-Ahmad ofillee bakka 2 rukutamuun hospitaalatti yaalamaa jiraachuun isaa beekamee jira. Ahmad namicha haleellaa raawwataa ture irraa duubaan dhaqee qawwee osoo irraa fudhatuu baate haleellaa hidhataan kun raawwataa tureen lubbuun namoota hedduu baduu danda'a jedhamee jira. Kabajamoota fi jaalatamtoota hordoftoota biiftuu Oroo oduun ammaaf qabadde kan hanga ammaa kana guutuu oduu wajjin si wajjin kan ture ani Bariisoo Ganamoodha. Hanga yeroo itti aanutti deebinee wal agarrutti nageenya Rabbi isiniif haa baay'atu. Nagatti nu turaan immoo hawwii kennaa nagatti nu tura.